Ashama akkam jirtu hordoftoonni OMN sagantaa raabaa iddoo Gaddiisaa raabaa doorii sagantaa keenya har'aa irratti waa'ee eegdonni Jawar Mohammed ka'uu fi waa'ee haala nageenya waliigalaa irratti mari'achuuf deemna. Marii har'aa kana irratti kan qooda fudhatan hayyoota lama qabadheen dhiyaadheera. Dr. Heenuk Gabbisaa USA irraa akkasumas Dr. Jamal Ebano USA irraa Annasru Hassan Netherland irraa. Egaa hordoftoota sagantaa OMN hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana tura isiniin jedha. Dr. Jamal fi Dr. Heenuk baga nagaan gara sagantaa kanatti dhuftan. Galatooma. Baga nagaan. Egaa har'a akkuma quba qabdanii har'a waan cimaa waan guddaa dhageenyeerra innis waa'ee eegdonni obbo Jawar Mohammed xalayaa poolisiin federaalaa ergeen kaafamu isaaniiti. Xalayicha irrattis akka arginutti waa'ee nageenyaa wanni siyaachisu hin jiru. Kana booda haalli hundumtu tasgabbaa'aadha. Jireenya kan kee eegalteerta. Gama biraatiin ammoo paartilee morkattootaatiif yookiin paartilee hooggantoota paartilee morkattootaatiif nageenya security hillaan waan jedhu akka sababaatti tuqaniiti kan kaasani. Mee walumaa galatti yeroo kanatti wanni kun maaf ta'e dhugumatti Jawariin waa'een dhimma nageenya waan isa yaachisu hin jiru biyya san keessatti Jawar eegdoo mootummaa hin barbaadu maaliidhaaf kaasuun barbaachise? Dr. Heenuk sirraa eegala. Galatoomii Nasru. I think kun dhimma haala waliigalaa sirna siyaasaatii fi sirna nagaaf tasgabbii biyya sanaa keessatti waan ilaalamu natti fakkaata. Akkuma beennu haalli adeemsa siyaasaa biyya sanaa yeroo ammaatti haala adda ta'edha. Haalli adda ta'e kun immoo ilaalcha addaatii fi qabiinsa addaa barbaachisa. Namoonni tokko tokko Jawariin dabalatee jechuudha. National implication kan qaban akkasumas siyaasa biyya sanaa keessatti gulantaa adda ta'e kan qaban ta'uunsaa beekamaadha. So mootummaan nagaaf tasgabbii fi nageenya namoota public figure ta'an tiksuun fedhii fi dantaa namoota sanaa qofa ta'uu hin taane dantaa mootummaatis. Maaliifi ji'oota muraasaan dura wanti nuyi hubanne akkuma beekamu namoonni hoogganummaarra jiran uummata bal'aa namoonni mariisanii uummata bal'aa sochoosu tikfamuun nagaaf tasgabbiin isaanii eegamuun dirqama qofaatu hin taane fedhii mootummaati, dantaa mootummaati, akkasumas immoo dantaa ce'umsa kanaati. Akkasiin ilaalamuutu irra jira. Sila akkasiin ilaalamuutu irra ture. Kun voice of reasonidha. Siyaasa keessatti sababa ga'aa fi sababa amansiisaa ta'uutu irra ture. Haa ta'uuti immoo I think haala kana miti yookaan immoo voice of reasonii kana miti kan calaqqisaa jiru. Wanti calaqqisaa jiru yookaan wanti hubatamaa jiru tokkoffaa filannootti deemamaa waan jiruuf mootummaadhaaf filannoon kun yaaddoo guddaa akka ta'e hubanna. Yaaddoo kanaan wal qabatee haalli amma biyya keessatti uumamee jiru hirmaattonni siyaasaa jaarmayooleen siyaasaa kan waggaa lamaan dura kan mootummaan sun beeku yookaan kan mootummaan sun muuxannoo isaa qabuun adda waan haaraa waan ajaa'ibaatu jira mootummaa kanaaf. Mootummaan kun handilii gochuu kan hin dandeenye. Bara durii bara wayyaanee namoonni kun yookaan immoo hooggantoonni amma aangoorra jiran extensionii ma wayyaaneeti jechuun jijjiiramatti namoota amanan iyyuu reformist tiim lammaarraa jalqabee achi booda Abiy as ba'uun jijjiirama kana at least namoota haga tokko amanan iyyuu ta'an iyyuu malee extensionii sirna wayyaanee waggaa 27 duraati. Muuxannoo isaan qaban, beekumsi isaan qaban, hubannoo isaan qaban, sirna bulchiisaa irratti ilaalcha isaan qaban, ilaalcha
wayyaaneen gadi dhaabdee deemtedha. Kun beekamu tura jira. So ilaalchi sun waan buqqee natti hin fakkaatu. Ilaalchi sun waan hin buqqoofneef akkaataa isaan itti haala addaa amma jiru kan itti hubachaa jiran rakkoo guddaa qaba. Haalli amma jiru tokkoffaa kan filannoo kanaan duraa keessatti mootummaan akka barbaade monopolize godhee sagalee uummataa hatee jaarmayoota mormitootaa sodaachisee hacuucee kaan hidhee kaan mana keessa kaa'ee dhumarratti immoo national victory yookaan mo'icha kan itti labsu miti. Adda waan ta'e amma jiru. Kan xinnoo na sodaachisu hoggantoonni mootummaa irra jiran haala addaa kana waan hubatan natti hin fakkaatu. Haala kana haala adda ta'e jiru kana aga hin hubannetti namoota taphattoota siyaasaa yookaan immoo political actoriin biyya keessa jiran eenyufaa akka ta'an haalli amma jiru maal akka fakkaatu carraan miidiyaa carraan opportunitiin jiru maal akka fakkaatu realize amma hin goonetti teeknikiidhaa fi istirateejii waggaa 5-10 ittiin filannoo mo'aa turaniin yookaan immoo filannoo ittiin gaggeessaa turaniin haala kanaan deemna jechuun zabata hin danda'amu. So sanarraa mootummaan waan barate yookaan waan deebi'an hin fakkaatu. Sababa kana waan ta'eef saayiba keenya jawaa irraa eegumsi ka'uun eegdonni ka'uun kanuma waliin ilaalama. Maal yoonaan jettee tokkoffaa political difficulty yookaan immoo rakkoo irratti cimsuudha. Jaarmayoota mormitoota irratti jawar amma aktivistiitu hin taane jaarmaya mormituu keessa jira. Jaarmayoota mormitootaa kanaaf rakkoo ganaa kan caalaa dhufutu jira. Kan caalaa dabalutu jira. So jaarmayoonni kun kana keessa darbuu danda'uutu irra jira. As keessatti tested ta'anii qoramanii dhaabbatanii guyyaa barbaachisaa sana ga'uu danda'uutu irra jira. Kana jechuun mootummaan wanti inni gochaa jiru kun uummanni baruu danda'uutu irra jira. Jaarmayoonni mormitootaa nagummaan isaanii dantaa mootummaa ta'uutu irra ture. Warri mootummaa kana hoogganaa jiran mootummaan kun akka kufuuf iyyuu contributionii guddaa mataa isaaniiti kan isaan buusaa jiran jedheen ilaala. Hello, Dr. Jamal gara kan keetti dhufa. Egaa mootummaan Abiyyi yeroo adda addaatti waa'ee dirree dimokiraasii bal'isuu waa'ee paartileen mormitoota biyya alaa irraa galanii akka dorgoman yookiin akka dirree siyaasaatti makaman taasisuu yeroo adda addaatti kaasaa turani. Akkuma amma Dr. Heenok kaasee hojiidhaan ammoo qabatamaan lafarratti yeroo jalqabaa yeroo isaan gala irra jalqabanii osuma afaaniin kan biraa haasaan hojiidhaan qabatamaan wanni hojjetamu waa'ee dhiibuuti, waa'ee alatti baasuuti, waa'ee tapha ala godhuuti. Kanamee waa'ee jawaariin tika dhoorgachuudhaan wal qabatee akkamitti ilaalta? Yoo jawaar hin tikfamne biyya san keessatti jawaar hoogganaa paartii ta'uu danda'a, nama dhuunfaa ta'uu danda'a. Karaa kamiinuu yoo ilaalte jawaar diina hedduu warra kaleessa amma Dr. Abiyyi faatiin maqaletti galchine jedhan irraa kaasee hanga warruma tarii qaamuma mootummaa kana keessa jiru hanga yookiin namoota gara biraa jiran kallattii adda addaa irraa yoo ilaalle biyya san keessatti namni balaa nageenyaatiif saaxilame tarii Dr. Abiyyi gaditti yookiin Dr. Abiyyi nuu qixatti Jawaar Mohammed kan eenyuyyuu haaluu hin dandeenye. Haala kana keessatti bulchiinsi Dr. Abiyyi mootummaan Itoophiyaa nama akka Jawaariif gatii barbaachisu lafa kaahee lubbuu nama kanaa yoo hin tiksine wanni isaan hojjetan maanini ammas ammoo waa'ee maan ce'umsaa haasamu kunuyyuu abjuu hin ta'u. Fakkeenyaaf Jawaar lubbuun isaa dhabamtee miti yoo namni kun doorsifamu uummanni Oromoo akkamitti akka daangaa socho'u waan arginedha. Haala kana keessatti wannummaan isaan hojjetaa jiranuyyuu jijjiirama haasan kana dimokiraasiidhuma itti nu geessuudhaaf haasan kana gufachiisuu jeequu hin ta'u. Yoo Jawaariif sekuritiin hin eegamne hin laatamne eegumsaaf yoo hin godhamne eenyuudhaaf godhama? Biyya kaadireen hundi sekuritii qabdu keessatti sekuritii dhuunfaa qabdu keessatti. Ulfaadhu Nasrugaa fi hundee bu'uuraa na gaafatte. Ani waan Dr. Heenok dura dubbataa ture summarize godhee hima tokko lamaan ibsuu barbaada. Warri amma aangoorra jiru warra silaatiin waliin nan buusinaa biltigannaa jedhaniirani. So warri biltigannaa kun EPRDF turanii
maqaa jijjiiratan. Maqaa malee mataan isaanii keessa isaanii hin jijjiiramne akkasuma jiran. Haalli amma keessa jirru ammoo ce'umsa oduu hin taane jeequmsa. Jeequmsaa keessa jirra. Maali security'n? Security jechuun dalagaa mootummaa irraa eegamu ka hundee dirqama isaati. The government is entitled to monopoly of violence. Humni qawwee hidhatee qawween rasaasa nagayaaf jecha rasaasa dhukaasee naga eeguu qabu. Ummanni daldalaan daldalatee, barataan baratee, hojjetaan hojjetee, ka deemullee nagaan gara deemu akka ga'u ka godhu mootummaa dirqama isaaniiti. So mootummaan kun eenyuun eegaa yoo jenne nama dhuunfaa irraa eegalee aniin dhuunfaa kun nagahaan bahee galuu kiyya poolisa jira naannoo kana poolisa na eega. Inni eegama jechuun ana waliin bakka an ka'u ka'anii bakka an deemu hin deeman. Yoo rakkinni akkasii jiraate ammoo gurmuun illee haalli itti eegaman hin jira. So eenyu eegamaa yoo jenne namni sodaa qabu. Sodaan nageenyaa irra jiru. Yookiin aggaammiin miidhaa irra geessuu irra jiru eegamuu qaba. Kun dirqama mootummaadha. Akkamitti dirqama? Yookiin sirna ofii biirokiraasii ofii keessatti haala eeddoo yookiin warri waa eegu itti leenji'ee poolisa ta'uu danda'a, humna waraanaa ta'uu danda'a, humna uleen milishaa ta'e waatistu ta'uu danda'a, ka bobbaasu mootummaa. Yoo sun hin jiraatin dhuunfaan eeyyamanii security contractors waan jedhantu jira. Biyya USA kana keessatti the contractors material isaan to provide godha even warra mercenary waraana deemanii biyya biraatiin lolanillee leenjisanii bobbaasan. Haalli akkasii waan hin jirre keessatti xalayaa tokko amma daqiiqaa muraasa dura ka Jawaariif barreeffame yaayyaan maxxansee argee jira. Maal jedha xalayaan kuni? Obbo Jawar akkuma artistoota kaawwanii akkuma namoota rakkinna nageenyaa yoo irra gahe miidhaa olaanaa hawaasa irra geessuu danda'a. Jedhamee eeddoon ka godhamuuf hawaasaati. Eegamu keessaa tokko turtanii amma ammoo tasgabbiin waan argameef afaan Amaaraatiin akkanaa galitti turjumaanee akka walitti dhiyaatu ibsaa jira. Jecha jechaan ibsu dhabuu hin mala. Tasgabbiin waan argameef nageenni waan amansiisaa ta'ee biyya keessa jiruu fi ammarraa ka'ee eeddoon isiniin godhamuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Jawaar eenyu? Kana gaafii kana deebisuu qabna. Eenyu Jawaar? Akka namaatitti nama tokko. Garuu haala siyaasaa amma biyya san keessa jirtutti Jawaar Oromo kana fudhachuu danda'uu qabna. Akka odaan Oromoo namoota Oromoo of jala ammatee tokkummaan duudhaaf sirna isaanii geggeeffatan sanitti Jawaar mallattoo san ta'ee jira. Wanni itti duulamuuf miidiyaan leellistoota sabtokkiyyee yookiin ammoo unitary government warri leellisan warri sabaan armaan dura advantage argatanii privilege ta'anii biyyattii qorgaa turan mootummaallee dabalatee wanni itti bobba'aa jiruu fi Jawaar humna Oromoo waan walitti qabee humni sun akka hin facaane dantaa fi fedhii biyya Oromiyaa jedhamtu san akka eegamtu waan godhaa jiruuf aggaammi sabboonummaa Oromoo irratti godhame wanni amma Jawaariin irraa kaasuu godhame kun jecha. Sanii gaditti ilaala. Jawaar eegumsi isaa narsuu akkumaati jette Abiyyi gaditti irra hin taane sanii oli godhamuufii qaba. Sanii olitti eegamuu nama qaba. Maaliif? Jawaariif miti. Jawaar nama tokko du'uu danda'a. Uumaan du'uu danda'a, dhibeen du'uu danda'a,
accidentiin du'uu danda'a. Garuu harka namaatiin yoo du'e, okay, biyya bulchina jedhaaranii biyyi sun hin jiraatti. Maal bulchan seera kam amma waraqaan xalayaan barreessa sun waa'ee seera haasa'a. Seera kamtu eegama gaafa namni humna akkasii qabu sun hin jiraatin biyyi eegamtullee hin jirtu. So rakkinni I don't know kanaan wal qabsiisee waa'ee amma mootummaa amma jiru kana I don't know mootummaan hin jira jechuunillee baay'ee rakkisa. Waan faffaca'atu jira. Haga nam tokkeen mootummaa itti ta'u geennee jira. Fakkeenyaaf akka Daani'el Kibrat fa'a mana masaraa mootummaa keessa taa'ee waan lola ummata irratti labsu saba addaan qoodee amantiin addaan qoodee yoo amantiin ortodoksii hin moohin laphee walit dhaabnee wal falmuu qabna nama jedhee lola labse. Kanneen fa'ammatee mataa kanneeniitiin ijaaramee dhugatti wanni inni qabatee dhufe IPP'n yookiin ammoo bilchiginnaan harkatti qawwee amma sirna amma jiru keessa harka qawwee qabate duddatti sirna nafxanyaa durii yookiin amaara baadhate bobaa jalatti ammoo korojoo warri qabeenya qaban qabeenya Oromiyaa itti xuuxan qabatee dhufe waan sadiin kana qabatee dhufe. IPP'n yookiin bilchiginnaan. Ayyee mee bal'inaan itti dhufna gaggabaabsaati fuulduratti deemna. Egaa Dr. Henok gara kan keetti dhufa. Henok na dhageetta? Wanni tokkummaan inni akkuma amma kahee jedhe wanni Jawaar irratti raawwate kun dhiibbaa karaa warra nafxanyootaatiin ta'uu isaa gaafii hin qabu. Yeroo dheeraa wanni isaan iyyaa turan Jawaar maaf eeggamaadha. Jawaar irraa eegduun haa ka'uudha. Dan yoo Jawaar irraa eegduun ka'e Jawaar abdiin isaan qaban Jawaar tarii ni ajjeefama ni du'a. Dan Oromoon hooggansa malee dirree irratti hafaadha. Mootummaan Abiyyi kana akkamitti jalaa dhokate wanti akkanaa kun akkamitti akka jalaa dhokate naaf hin galle yoo siif galle nuuf ibsita. Gama biraatiin ammoo waa'ee private security duratti Dr. Jamaalis kaaseera. Warrummaan aangoo irra jiru security'n isaan qaban security maallaqa ummataatiin mindeeffamanii ummataan qaxaramanidha kan hundumsaanii security godhatanii deemu. Yoo namni high profile akka Jawaarii qarshii ummataatiin poolisii qarshii ummataatiin mindeeffamtee hojjettu argachuu hin dandeenye warri kun karaa kamiin intaal ta'an fakkeenyaaf warrummaan hoogganoota paartii badhaadhinaa yookiin paartii bilchiginnaa Jawaar dhabee ofii isaatiif private fakkeenya Jawaar yoo nama private security godhachuu hin dandeenye garuu nama lubbuu isaatiif hedduu haala yaachisaa sodaachisaa keessa jiru yoo ta'e yoo ammootu humna private security argachuu hin dandeenye maallaqni ummata kan ummanni keenya maatiin keenya firri keenya Oromoon guutuun akka gibiraatti kafalu maalirra oola qofa yoo nama akkanaa kanneen nama Oromoon kabaju namni Oromoon akka ijjufitti ilaalu tiksuu hin dandeenye dhiibbaa nafxanyaatii fi waa'ee tuffii ummata even taxpayerota fillee dantaa dhabuu mootummaa kana akkamiin ilaalta? Pointii baay'ee bareedaa kaastee gaaffii bareedaa kaastee mee waa'ee dhumaa ati kaastarraa kaanu biyya sana keessatti rakkoon bu'uuraa tokko maali? Jaarmaya siyaasaatii fi mootummaa tokko godhanii ilaaluutu rakkinamu. Risoorsii yookaan immoo qabeenya biyya tokko paartiidhaafis mootummaadhaafis walqixa investii godhu. Paartii mormitootaa akka mormitootaatti ilaalamu jaarmee kan aangoo qabu immoo akka mootummaattis akka biyyaattis ilaalama. Sun dogoggora waggaa 100 ol yeroo biyyi sun ijaaramte kaatee kan dhufedha. Wanti gama kanaan hubatamuu qabu in fact eegumsi mootummaan Jawaariif godhu dhuguma Jawaariin waan hedduurraa rakkoo hedduurraa baraara
yookaan baraareera jechuus hin dandeenyu. Ijoolleen mootummaan poolisii federaalaa irraa provide godheef ijoollee cicimtuu personally kan nuyi beeknu kan akka Bashiir fa'aa ijoollee sabboontu ijoollee cimtuu kan mootummaan yoo jara ergees erguu baates lubbuu jawar namoo ijoollee eeguu danda'anidha kun. Gaaffiin waa'ee sanaa hin jiru. Garuu relevancy fi value jawar qabuu fi eegumsumti yookaan baay'inni eegumsaa mootummaan provide godhu sun walis hin gitu. Garuu symbolical value isaa mootummaan eegumsa fi nageenya isaa tiksaa jira jechuudhaaf symbolical value qaba malee jawaariin waan hedduurraa oolcha jechuus hin dandeenyu sana. Kan jawaariin isa ta'uu hooggantoota siyaasaa Oromoo kamiin iyyuu kan eeguu qabu kan eegus uummata ta'uutu irra jira. Uummatatu eeggachuu qaba. Kan isaaniin eegu kan isaaniin tiksu political leverage yookaan immoo political value fi relevancy isaan qabantu isaan tiksa. So jawaariinis kan eegu kan tiksu akkuma inni miidiyaa irratti kan dura dubbachaa ture humna waraanaa yookaan mootummaa abdeetu ta'a humna abdeetii eegumsi isaa uummata ta'uudha jechuudha. Kanadha. Sun beekamuu danda'utu irra jira. So xalaa barreeffame kana yoo laallu poolisiin federaalaa jaarmoota siyaasaa yookaan immoo aangawoota jaarmoota mormitootaa fi jaarmoota siyaasaa irraa eegumsa kaasne irraa jedhe. It's okay haa kaasanii. Kun akka rakkootti hin ilaalu, akka rakkoo guddaatti hin ilaalu. Main problemii yookaan immoo fundamental problemii jedhee hin ilaalu kan. Rakkoon jiru garuu madaalawaa ta'uu yookaan immoo walqixa ta'utu irra jira murtiin kun. Murtiin poolisiin federaalaa dabarse sun tokkoffaa aangawoota hundumaa ilaalchisutu irra jira. Keessumatti kan mormitootaa kan ta'an kan warra kaampii Habashaa keessa yookaan immoo gama warra Habashaatiin warra Izeemaa fa'aa dabalatee Biraanuu Naggaa fa'aa dabalatee hundumaa irratti uniform application qabaachuutu irra jira. Kana beekuu danda'u irra jira. Tokko. Lammaffaan immoo aangawoonni mootummaa yeroo ammaa biyya bulchaa jiran keessaa immoo paartiin Prosperity Partiin jaarmee siyaasaa tokko. So Prosperity Partiin baajeta dhuunfaa isaatiin baajeta mataa isaatiin security provider of gochuu danda'e that's fine rakkoon hin jiru. Garuu national budgetii keessaa yookaan immoo baajeta biyyoolessaa irraa ba'ee aangawoota kana yookaan qondaalota PPTif eegumsi provide ta'u yoo jiraate jaarmeewota mormitootaafis akkuma kana ta'uutu irra jira jedheen argue godha. Biyya kana keessatti namoonni kaandideetiin siyaasaa kaampeenii gaafa gaggeeffatan eegumsi bifa lama qophaa'af. Tokko loojistikiidhaa fi security naannoo sanaa kan mirkaneessu jurisdictionii law enforcementii jala waan jiruuf mootummaan security provide godha. Lammaffaa immoo namoonni kun private security mataa isaanii akka qabaataniif ni eeyyamama. Private security isaanii yookaan immoo eegdonni dhuunfaa isaan qacaratan kun mootummaa waliin danqaa tokko malee challenge tokko malee operate godhu. Amma pointiin importantiin nuyi gaafachuu qabnu poolisiin federaalaa Jawaar irraa eegumsa kaasuun tiyoorii adda addaa fiduu dandeenya. Tiyoorii Maleeshiyaas ta'e yookaan immoo rakkoo mootummaatii yookaan rakkoo miti jechuu dandeenya. Rakkoon inni dhugaan yoon barama Jawaar yoo eegdota mataa isaatii yoo ofiisaatiif qopheeffatu yookaan yoo ofii kaatu mootummaan eegdota kana challenge irratti qaqqabsiisuu danda'a yookaan immoo dhorkuu danda'a. Akka isaan operate hin goone fakkeenyaaf intelligence communication adda addaatu jiraachuu danda'a. Yeroo bakka tokko kaanii bakka biraa deeman intelligence structure adda addaatu jira. So mootummaan eegdota dhuunfaa Jawaar ofiisaatiif provide godhatu irratti dhiibbaa fiduu yoo ta'e that's the problem. Rakkoon inni guddaan isa sanadha kan uummanni hordofuu irra jiru jechuudha. So erga kana jennee haalli nuyi amma observe goone yookaan argine kun haala baaqee tokko yookaan adda ba'ee qofaatti ilaalamu miti. Haalli nagaaf tasgabbiin uummata biyya sanaa maal fakkaata kan jedhu yoo laalle yeroodhaa gara yerootti torbanitti ji'ootaa gara ji'ootaatti tasgabbiin biyya sanaa rakkoo keessa galaa dhufte. Abdii waan nama kutachiisu hedduutu mul'achaa dhufe.
naannoo Wallaggaa irratti godina Wallaggaa irratti Gujii irratti Boorana keessatti wanti nuyi argaa jirru kun hundumtuu extreme security crisis in jiraachuusaa agarsiisa. Crisis kun karaa lamaan ilaalamuu danda'ama. Mootummaan akka asseetiitti ilaalee irraa benefit gochuu barbaada. Political benefit drive gochuu barbaada. Irraa fiduu barbaada. Gambiraatiin lubbuu ilmaan Oromootu dhumaa jira. Ilmaan Oromoo ooyiruu isaanii irratti ajjeefamanii awwaala hin argatan. Kaleessa fakkeenyuma siif kaasuudhaaf Finfinnee keessatti gaafa ijoolleen lama gaafa ajjeefamte kun waan nama gaddisiisudha. Ta'uu waan irra hin turredha. Lafa saamicha haala jedhuun maqaa amantiitiin lafa saamuu jedhuun rakkoon ka'ee ijoollee lama ajjeefamte. Sun ta'uun irra hin turre, ajjeefamuun irra hin turre. Maaliif lubbuun namaa kamiyyuu kabaja qaba waan ta'eef. Ijoolleen kun immoo akka ajjeefamteen kantiibaan magaalaa Finfinnee obbo Taakkalaa Uumaa akkamitti akka inni dhaqee maatii kana waliin taa'ee mari'atee maatii kana jajjabeessee waliin boo'ee waliin gaddee ijoollee dargaggoo kana walitti qabee waajjira isaatti affeeree akkaataa inni itti handilii godhe baay'ee kilaasiidha yookaan baay'ee high level leadershipidha jennee fudhanna. Kun waan gaarii waan ta'uu qabu. Garuu Oromoo godina Wallaggaaf Gujii keessatti dhumaa jirtu dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'aa jiruuf ilaalchi wal fakkaataan maaliif hin kennamne? Raayyaan ittisa biyyaa Oromoo meeshaa hin qabne. Oromoo qonnaa ooyiruu isaarra jiru ajjeesee akka isaan achii kaasanii hin awwaallanne illee dhorkaa jira. Gambiraatiin immoo Finfinnee keessatti miidiyaan wanta jiruuf haa ta'u hin beeku yookaan diplomatic resource waan jiruuf waan ta'u hin beeku akkaataa itti mootummaan treaty godhu uummanni keenya nuusa sanaallee treatmentii nuusa sanaallee hin arganne. Uummanni periferii irra jiru. Kun saalfii fi qaanyi tokko. Fakkeenya lammaffaatti si dabaleen si xumura. Ijoollee aggatamte yookaan immoo butamte jedhame yeroo itti mootummaan maatii ijoollee kanaa naannoo adda addaarraa fidee masaraa mootummaa keessa kaa'ee waliin mari'atee jajjabeessee maatii kana nagaadhaan biyyatti ergu argina. Gambiraatiin immoo ajjechaaf dararaan uummata Oromoo irra ga'aa jiru ilaalcha wal fakkaataa yookaan nuusa sanaallee hin qabu. Kun first class citizenidhaa fi second class citizenii jiraayee biyya sana keessaa. Keessumatti immoo yeroo ijoollee abbaa gadaatu aangoo qabatee jira jennee propagaandaa oofaa baanetti kun dogoggora seenaatii kan qaqqabaa jiru. So security problemii rakkoon tasgabbii fi rakkoon nageenyaa biyya sanaa wanti akka waliigalaatti mul'achaa jiru rakkoon dabalaa dhufe. Gara fuulduraattis kana caalaa rakkoo kana caalaatu mul'achaa deema. Difficulty kana caalaa mul'achaa deema. Namni aangoo siyaasaa barbaadu filannoon kun filannoo game changerii waan ta'eef kana keessa darbuutu irra jira. Jaarmeeleen mormitootaa they have to go through this. It's not going to be easy. Salphaa hin ta'u. Haala salphaa hin ta'uuf kana keessa darbuutu irra jira. Kana keessa darbuudhaaf immoo yeroo kamiinuu caalaa ijaaramuutu barbaachisaadha. Wal dubbisuutu barbaachisaadha. Rakkoon godina tokko keessa gaafa jiraatu godinni biraan waliin dhaabbachuu barbaachisaadha. Tarsiimoo common ta'e tarsiimoo waal ta'aa ta'e tokko qabaachuu barbaachisaadha. Tokkummaa jennee inni nuyi iyyinu yookaan inni aangoonni siyaasaa mormitootaa iyyan isa qilleensa irratti hafutu hin ta'e tokkummaa yaadaa, tokkummaa wal hubachuu, tokkummaa fi consciousness yookaan qalbii olaanaa dantaa Oromoon barbaadu aangoo siyaasaa qabachuu biyya kana tasgabbeessuu, dimokiraasii fiduu, gaaffii uummatootaa deebisuu kan dandeessisu tokkummaa jechuun ilaalcha kana qabaachuu, wal dubbisuu jechuudha bitaadhaan mirga. So yaada kanan qabaan. Ayyee Dr. Heenok Galatoomii egaa waan mootummaa Abiy kaasteerta kan obbo Taakkalees akkasuma waan gara lixaatti ta'e tuttuqteerta waa'ee barattoota keenya yuunivarsiitii keessumayyuu naannoo Amaaraa keessatti akka hantuutaatti dhagaadhaan ari'amanii rukutamanii ajjeefamanii boohuu miti gaddanii gurraacha uffachuu miti maatii isaanii waamanii dubbisuu miti yeroodhuma isaan reeffi isaanii magaalaa Finfinnee keessa dabrus wanni hojjetame kabajaan godhame tokko hin jiru. I think kana Oromoonis quba qaba waan sanis itti dabaluun hedduu barbaachisaadha jedhee yaada. Dr. Jamal gara kan keetti dhufa. Egaa
security jawar kaasuu qofa osoo hin taane akka dhimma guddaatti fudhatanii yeroo dhuma san gara miidiyaatti fiiganii miidiyaa irratti hafarsaa turaniiru. Yeroo kanatti dhimmicha kana gara miidiyaatti fiiguun maalidhaaf barbaachise? Qorqalbii jawar tuquudhaaf moo Oromoo bal'aa doorsisuudha moo affeerraa hokkaraati? Maaltu barbaadameeti? Jawar akkuma arginu tasgabbaahaa waan jedhudha. Ergaan gara jawaarii jiru gara kaan nammootu hafarsuudha. Maalidhaaf barbaachise? Dhimmicha kana akkamitti ilaalta? Maayikii irra kaasi Jamaal. Dhiifama. Gaafii jabduu na gaafatte gaafii bu'uuraati. Waan kana deebisuuf Jawar is a de facto leader of Oromo. Abdii Oromoo mootii Oromooti. Kana ambaadiin illee hin beeka. Jawar ka biyya gale jalqabumaa isatu dubbate eegumsa waliigalteen isaan jidduu oduu jiru eegumsa mootummaa abdatee oduu hin taane ummata kiyya abdadhee qeerroo isin abdadhee galeen. Akkuma argaa turre qeerroo santu nagaa ummata human web ka hiddiin duuban buune jedhan ka ejji dhaqqabdee laalle jedhan naannoo Oromiyaa Harargee Arsii keessatti simannaa ummanni kaafaa of Jawariin waliin godhaa ture marti keenya arginee jirra. Utuu namni tokko ija keessa wal ilaalin nagaan bahee ummanni hagasiisuun nagaan gale wal eegee jechuu wal tissee. Jawariin illee akkasuma eeguun hin danda'ama. Kuni is a pretext. Afeerraa jeequmsaati. Kun amma second round ka jalqabaa mee sequensii jarri afeerraa jeequmsaa kun tokkoo miti kun. Yookiin ka jalqabaatee miti afeerraa kana sequensiin godhaa jiranii. Jalqaba barattoota Oromoo University naannoo Amaaraa jiran keessatti political killings gruesome dhugatti siyaasaa irratti hundaa'anii ijoollee Oromoo dhaga'an tumanii cuuphee waraananii akka raachaatti ajjeesaa turan. Humni leenji'e ka hidhate ka harki mootummaa keessa jiru akka ta'e hundi kennan beenna. Sun ka godhameef ummanni Oromoo yoo ijoollee isaanii Amaarri tuqee Amaara Oromiyaa keessa jiru itti ka'a barattoota achi jiranillee akkasuma godhaa. Gaasan jeequmsiin ka'aa jeequmsi yoo ka'e ammoo command post jala galchina biyyattii tanaa. Seeraaf heera biyyattii ka amma jiru kana Henook dhiifama yoo inni kan keettis seene nama folchi. Heeraa seera biyyattii ka jiru kana karaa irraa kaasanii aangoo nama tokko aangoo Dr. Abiy ka amma biyya bulchaaru isa jalatti deebisanii jechuudha. Hawwiin jaraasan hin taane. Lammata Jawariin irraa halkanii itti seenanii eedota isaa security detail isaa biraa kaasuuf yaalii godhanii. So jannoonni Oromoo galata guddaa asumarraan galchuu fi barbaadaa akka Bashiir fa'a waliin duuna malee bineensa ganneen deemnu jedhanii ummanni yaa'ee sodu'uun qabne nagahaan hiriira bahee namni 86 galaafatame. Jeequmsi sunillee itti sufee deemuu hin dandeenye Jawaarumatti as gabbeesse sanillee dhiisaa teenneen mari'annaa nagahaan gara filmaataa deemnaa jedhee ka tas gabbeesse isa kreditii argachuu qaba. Kanaafillee Jawar. Haga Jawar isaan barbaadu caalaa warra amma mootummaa jedhan kanatu Jawar hin barbaadu qaba silaa. Humna Jawar qabu jecha. Sadaffaa amantiin kaasan amma dhiyeennuma kana Harargee keessatti gaafa ayyaana cuuphaati cuuphaa jedhanii waan ta'aa ture argitaniirtan. Amantii irra hundaa'anii ortodoksitti lolli banamee jedhanii qabeenyi Oromoo akka OMN waajjirri KFO Yuunivarsiitiin Afran Qalloo Rift Valley College qabeenyi Oromoo hundi ta'e hundi
humna hidhataatiin itti yaadamee jechuun kun spontaneously waan uummanni aariin godhe oduun ta'in itti yaadamee karoorfamee waan godhame sunillee Oromoo kakaasuuf jecha hin taane Oromoon hin kaane hojiirra oolleefi sunis itti milkoof ammallee abdiin kutanne marraa biraa waan biraatiin gad dhufan kun maali Wallaggatti Gujitti waraana bobbaasan osoo wanni Wallaggatti isaan duulchisu haalli nageenyaa ka ummata rakkise osoo hin jiraatin riippoortii adda addaa irraa akka mul'atutti caalatti ka miidhaa godhaa jiru warra hidhate jedhanii barbaadan sanii waliin osoo hin ta'in ummataan isintu uf keessatti qabate jedhanii akka dalagatee hin galle akka bahee bubba'ee hin baranne akka hin daldalanne akka horii ofii hin tiffanne buna ofii akka walitti hin qaban ka godhaa ture mootummaa hidhata mootummaati isintu uf keessatti dhosse jedhanii jechuudha silaa ka mootummaa itti gaafatamuu qabu waraana haarawaa leenjisanii itti duulchisan nama 10,000 sanqallee irraa itti duulchisan wanni dhagahamaa ture waan gaarii miti gama sanii so neetworkii dhaamsan yoo gaafataman immoo maal ummatatu nu waamatee shiftaa jedhan shiftaa in quotation shiftatu ummata jeequ jira shiftaa irraa dhoofna akka shiftaan nu jalaan milinneef neetworkii dhaamsuu qabnaa jedhan yoo ummanni isaa yaamate neetworkii maaf dhaamuu qabaata telefoonni sararri telefoonaa maaliif baduu qabaata kun mirga ummataati tajaajila argachuun odeeffannoo argachuun yoo rakkinni illee jiraate rakkina san wal dhaqqabsiisuun dhibamaan haalli itti argatuun daldalataan horii isaa kan ittiin daddabarfatuun karaa kanneen kana cufan ummanni achi jiru mirga odeeffannoo argachuu dhabe yoo ummanni yaamate maaliif ummanni isaa wajjin jira neetworkii san daarka godhuun yookiin dhaamsuun jaamsuun wanni barbaachiseef waan dhorsa weettu jira jechuudha waan yoo argame yookiin yoo mul'ate rakkina fidu waan hamaa yookiin waan jeequmsa kaasu waan ta'eef waan san dhorsan garuu pretextiin sunillee akka ummanni naannoo biraa ka'ee jeequmsa fiduuf yoo sun ta'e ammallee wanni filmaata jedhan kun filmaata jedhanii ingoona jedhanii garuu akka hin godhamne gufuu hedduu kaayaa jiran gufuu sanniin keessaa kunillee waan tokko ka ammaa kunillee gufu wanni second round security jawar kaasuun barbaachisee fi ka ummata kaawwanii osoo jiru rakkinni risoorsii osoo hin jiraatin sun kaffaltiin rakkinna waan ta'utti hin fakkaatu warra hojjetan kanaaf namoonni as jiran sun gammachuu qabanii warra jawar eegaa jiran lubbuu fi dabarsanii kennuu fi barbaadanii isaan kaasuun wanni barbaachisuuf baay'een sababni guddaan hin jiru. It's a political decision. Waan nama godhame kun murtii siyaasaa ka galii wayii target godhate. Asperatti sidhaabaa doktor mee gara Henokittiin dhufa. Okay, maayikii rakkeetti kaaste. Doktor Henok mee amma wanti ta'e kun doorsisaadha moo agarsiisa humnaati? Akkuma arginu yeroo dabre of course yeroo tokkotti warri biyya bulchu kuni Jawar illee fi qeerroon quba waliin qabanii Jawar influence hin qabu paartileen morkattoota yookiin mormitoota hin jiranii jedhanii akkuma waan guutuun Oromoo fi Oromiyaa harka isaaniitti kufteetti odeessaa turanii dan waan sila yeroo dheeraadhaaf amanuu hin barbaanne yookiin ammoo waan narration ofii isaaniitti uuman kan ummata ittiin amansiisuudhaaf yaalan yoo Jawar tuu godhu dachiin sochootee bakka deemu hundatti reception akkam akka ture wajjin argineerra. Egaa amma ummanni kun gam tokkoon sodaa dhiphina
daangaa hin qabne gam biraatiin ammoo inni haga fedhe haa iyyuu at least qawween uleen harka keenya jirti uleen harka keenya jiraachuus itti agarsiisna waan jedhuudhaaf moo maal inni waan isaan kana keessa barbaadanii akkuma kana dura baratame akkuma bara 1990 takka ummata nama hoogganu paartilee ummata sosochoosu kana doorsanii hidhaa ajjeesaa yookaan ammoo dhiibanii gara hokkaraatti geessaa dirree siyaasaa irraa dhiibanii baasuun ni hojjeta wanta sadarra deebaniiti yaaluun dhugumatti abshaalummaadha siyaasa beekuudha akkamitti ilaalta walumaa galatti wanticha kana keessumayyuu mee waan dabree wal bira qabii ilaali taaktikii kana dura TPLF faatitti fayyadamaa turte humna namni tokko kana gareen tokko humna ta'ee as bahe shira adda addaatiin dirree siyaasaa irraa fageessu waanuma akka isanii miti kan amma arguu deemaa yoo dubbiin kun karaa kanaa itti fufe. Waan baay'ee nama gaddisiisu tokkotu jira. Wanti nama gaddisiisu kunis mootummaan kun yookaan immoo hooggantoonni. Suurri asirratti kan jechuun barbaadu keessumaa Dr. Abiy irra deddeebi'ee yaadaan amannaa yaadaan mo'anna jedhee nama si akkasitti yeroo hedduu dubbate yaadaan mo'achuun ibsuu danda'amu qawweedhaan doorsisaadhaan walitti deemu maanni qaaniidhaa miti. Kun akkuma nama tuquuf eegale wanta nama gaddisiisu tokko jira kunis maali? Namoonni mootummaa kana keessa jiran yeroo dhiyoodhaan waggaa tokko waggaa lama asitti muuxannoo sirna gita bittaa wayyaanee irraa wanta isaan baruu dadhaban tokko jira. Sanarraa waa tokko iyyuu hin barre. Wanti isaan beekan dhugaan ganamaa isaan sammuu isaanii keessatti kaa'amee jiru indoctrinated ta'ee jiru tokkoffaa mormitoota completely outcast gochuu sodaachisuudhaan tapha siyaasaatiin ala gochuu dhugaa sanadha kan isaan baran which is akkaataa itti wayyaaneen waggaa 27f aangoo irra turte waanuma wal fakkaatu strategy yookaan immoo teeknikii wal fakkaatutu hojiirra oolchaa jiru. Garuu wanti isaan hubachuu dadhaban haalli amma jiru haalli qabatamaadhaan lafa jiru maal fakkaata? Utuu beekanii haalli amma lafa jiru opportunity guddaadha. Qabeenya guddaadha. Asseetii guddaadha. Uummanni Oromoo jara kanarraa utuu isaan ilaalcha isaanii sirreeffatanii uummata Oromootiif gaaffii uummanni Oromoo qabu deebisuudhaaf utuu yaalii godhan jibbiinsi hin jiru. Abiyyi irraas ta'uu eenyurraa yoo ta'u personally namni jibbiinsa qabu hin jiru. Waggaa 27 guutuu uummanni roorroon irra ture dararaan irra ture allamaffaadhaaf dhiifama kenneef yookaan ofitti fudhate deebi'ee kufaatii irraa jara kana oolche. Haa ta'uuti garuu kanarraa tuun baratin sochii KFO'n 7-3 darbe dura geggeessaa ture mootummaatti waan guddaa tokko agarsiise. Tokkoffaa sodaa guddaa uume. Sodaan kun immoo akka isaan itti treaty godhan yookaan akkaataa isaan itti qabiinsa yookaan qabuuf yaalan kan nu ilaallu prescription yookaan furmaata kanaan dura wayyaaneen isaan barsiiste. Gaafa sodaattu ofirraa faccista yookaan humna qabdu gargaaramta, maslii qabdu gargaaramta, meeshaa gargaaramta, wanta harka keerra jiru hundumaa gargaaramta. Sun bara wayyaanee hojjeteera. Amma garuu haalli jiru haala addaati. Bara wayyaanee jaarmayoonni mormitootaa dhuguma diina wayyaaneeti. Amma garuu jaarmayoonni mormitootaa mootummaadhaaf asseetii ta'uu danda'u. Biyya kana kan ceesisu haa ta'u bulchuus mootummaan qofaasaa bulchuu hin danda'u. Jaarmayoonni mormitootaa qophaa isaanii bulchuu hin danda'ani. Joint governance yookaan bulchiinsa waloo waliinii tu barbaachisa. Capacity walitti fiduudhaanii jechuudha. So kana waan ta'eef isa kana hubachuu waan dadhaban natti fakkaata. Jarri keenya jechuudha. Kana ergan jedhee lammaffaa irratti muummichi ministeeraa wanti inni promisii godhe furmaanni yookaan immoo end goaliin ammaa jiru kun entini fiduudha
maal maqaan isaa dimokiraasiidhaan filannoo bira ga'uudha. Filannoo bira geenyee abbaan barbaade iyyuu hamu'u fuunee aangootti kennuudha. Kan inni jedhe. Amma bara nagaa uummataaf waadaa seenee waadaan seene kun gara dhugaatti jijjiiramaa gaafa deemu uummanni dimokiraasii kana exersaayisii gochaa gaafa deemu sodaa guddaatti uume. Wanti Wallaggaa keessatti ta'aa jiru dararaaf ajjeechaan Wallaggaa keessatti qaqqabaa jiru siimtamiidha. Silaa utuu dhuguma dimokiraasii waadaa seene kana akka inni bakka ga'uuf osoo hojjete muummichi ministeeraas ta'uu mootummaan amma aangoo irra jiru kun irraa fayyadama. Dimokiraasii dhufu sanarraa irraa fayyadama. Mormitoonni jawaarfaan bor filannoo yoomaan qobaa isaaniiti miti kan isaan bulchan. Qobaas bulchuu hin danda'an. Maaliif yoo naan jette tokkoffaa biirokraasiin jiru dhugaasaa dubbachuun barbaachisaa. Biirokraasiin amma mootummaan kun lafa kaa'ee jiru risoorsii tokko diskaawuntii gochuu hin dandeessu biirokraasii amma jiru. Tokko lammaffaa sirni jiru siistamni jiru. Siistamni yookaan siistamni akkaataatti hojii deliver godhan public servant yaa ta'u gama adda addaatiin wanta jiru still resourceidha assetiidha. So mootummaa kana completely aangoorraa remove gootee dhattee waajjira keessa seenuu hin dandeessu. Hin danda'amu. Paartiidhumaaf kaabineedha malee of course barsiisaan hojjetan warri waajjira faayinaansii waajjira haqaa namni tuqamu hin jiru sun akkuma biyya kamittuu I think bakka sanitti yeroo tokko frustration uumu akkuma poolisii irraa qabee haga makkalaakaatti barsiisaatti ari'amuuti. Kan ka'us yoo jiraate akkuma biyya kamittuu ta'u warruma paartiidha warruma political appointees miti. Of course warra political appointees but still you cannot discount jaras discount gochuu hin dandeessu. Siyaasa rationally ta'e geggeessuu keessatti warrumti mootummaa keessa jiran laal siyaasni biyya keenyaa haalli inni itti hubatamuu qabu haala addaati. Completely sistema jiru fi mootummaa jiru biirokraasii jiru maal jiru fuutee galaanatti naxxee gara biraa fiduu hin dandeessu. Wanti jijjiirtu jira wanti ittiin jijjiirre jira. Garuu pointiin ani kaa'uu barbaade jawaaris haa ta'u mormitootnis haa ta'u biyya sana keessatti haalli amma jiru keessatti mootummaan kan ituma mootummaan kun osoo dhuguma nagaaf tasgabbii barbaade ce'umsa dimokiraasii soo barbaade jarri kun assetiidha. Jarri kun mootummaa kanaaf giiftii guddaa ta'uutu irra ture. Kun ka agarsiisu sirni kuniif mootummaan kun interestii hin qabu ce'umsa biyya kanaa keessatti. Biyya Wallaggaa naannoo godina Wallaggaa keessatti wanti nuyi argine osoo mootummaan nagaadhaaf tasgabbiidhaaf otoo interestii qabaate ijoollee hidhattee bosona jirtu keessaa gaafa Baqqalaa Garbaafaa ijoollee kana ol deebisuuf gaasaan deemanii dhaqanii kadhatan karaa ittiin cufu gaafa isin jedhu difficulty adda addaa itti hin uumu ture. Dhuguma ijoolleen ol deebi'anii naannoon sun godinni sun nagaa argatee mootummaan akkuma jaarmaya mormitootaa filannoo keessatti hirmaatee yookaan mo'amee sirna kana qabsiisuu barbaadutu ta'e rakkoon nuyi amma argaa jiru kun argamaa hin jiru. So kana waan ta'eef dur wanti nuyi ani kaasee argumentiin an kaasee dubbachaa ture tokkotu ture. Mootummaan kun willingnessii qaba. Mootummaan kun willingnessii qaba. Garuu capacity isaatu hir'ate humna isaatu hir'ate malee jedheetani kanin hamma yeroo dhiyootti kan falmaa ture. Amma garuu episoodiin lamaan sadan tokko ilaaluurraan kan ka'e capacity okay mootummaan kun durumayyuu hin qabu kanaaf yakkamuus hin qabu capacity dadhabina adda waan ta'eef externally ta'uu waan danda'uuf. Amma garuu fedhii dhumayyuu qabaayi mootummaan kun kan jedhu gaaffii kaasuu duwwaatu hin taane I really believe nagaaf tasgabbiin jiraate mormitoonni jaarmoonni mormitootaa dimokiraasii fiduu keessatti hirmaannaa isaan godhan mootummaan fedhii kanarraa hin qabu. Wanti mootummaan fedhii qabu status quo jiru yookaan immoo haaluma kanaan dura baratamaan jiru itti fufsiisuu waan barbaadu natti fakkaata. And that's wrong. Sun mootummaas uummatas fudhateetu malee kan qilee seenu yeroo ammaatti wal mo'uun tokko aangoorraa remove wal gochuun negative implication yoo qabaate malee uummata Oromoos waan fayyadu hin qabu. Tarii waamicha dhumaa gochuun kan barbaachisu
namoonni ammayyuu jijjiirama kana keessatti amanan yoo jiraatan mootummaa kana keessa sammuu isaaniitti deebi'uun barbaachisaadha. Kan kanaan achi galaanni dhufu filannoo kana waliin wal qabatee galaanni dhufu interestii yookaan immoo dantaa isaan akka dhuunfaatti qaban illee xaragee kan qileetti isa geessudha. Kun immoo namiyyuu eenyuyyuu kana waliif hawwuun jiru. Siyaasa raashinaal ta'e geggeessuun barbaachisaa natti fakkaata. Ayyee Dr. Henok hedduu galatoomii gara Dr. Jamal ittiin dhufa. Egaa as biratti wanni kaasuu qabu tokko maanini Dr. Jamal maayikiin kee kaasee mootummaan kun dogongora irraa maaliif hin baranne? Dogongora irraa yoom barata? Fakkeenyaaf mootummaan kun yeroo dheeraa dantaa Oromoof bakka hin qabu. Gaafii Oromoo deebisuudhaaf hin dhimmamu jedhamee qeeqamaa ture. Akkuma duratti kaasne waa'ee rakkoo security karaa Wallaggaas karaa adda addaas waa'ee hedduu irratti mootummaan kun qeeqamaa ture. Yeroo dabres security jawaarii kaasuudhaaf halkaniin kaasuudhaaf yaaluun isaanii gaagama guddaa akka nurra geesse ni beekama. Kun hundumti osoo jiru akkasumas ammootu waa'ee dhummaa nama tankaarfii osoo uummanni Oromoo jawaariin akka jasaatti osoo laalu eegumsa sadarkaa kanaa osoo laataniif qeerroon hagam akka dammaqina qabu uummanni Oromoo hagam akka dammaqina qabu osoo beekan kana mararra utaalanii akkuma kaleessaatti humnaan deemnee bu'aa siyaasaa arganna jedhanii yaaduun kuni dogongora yookiin wallaalummaa fakkaata waan waggaa takka lama dura ta'e irraa barachuu dhabuutti fakkaata ammas ammoo jawaariin doorsisne funduratti tankaarfachuu biyya kana bulchuu ni dandeenya jedhanii waa yaadaran fakkaata kunis dogongorratti fakkaata maayidhaaf dogongora akkanaa kana hojjeta mootummaan kun yoomuma dogongora irraa barata yoomumaan sararratti dhiiba yoo wantoonni akkanaa kunni ergaa guddaa hin dabarsine karaa irraa maquu isaanii akka gaariitti yoo ittiin agarsiisne maalii dhumatu silaa gorsa dhaga'utti hin jirani taateewwan akkanaa gurguddaan kun yoo ergaa guddaa mootummaa kanaaf hin dabarsine mootummaan kun maal argateeti kan ijasaa banachuu danda'u. Ulfaadhu Nasru problem identification waan jedhantu jira. Ati rakkoo tokko hiikuu fi jalqaba rakkoon sun maali jettee hiikuu sirra jiraata. Yoo bakka sanitti dogoggorte bakka rakkinni maali jedhu sanitti jechuudha. Yoo dogoggorte sirreessuu hin dandeettu. Fakkeenyaaf ganama Adaamaa irraa kaatee Finfinnee deema jettee yoo gara noorzii westi dhiiftee itti yoo qajeelte guyyaa guutuu deemaa yoo oolte diree dhawaa dhatta malee Finfinnee ga'uu hin dandeettu. Karaa baddaa jechuudha. So ka'umsatu karaa bade wanni bade maal the diagnosis of the problem rakkinni kun yoo diagnose godhan Oromoon jabaatte farra Itoophiyaatii jedhan. Sabboonummaan dhinte yookiin cimte Itoophiyaa diiddii jedhan. Kanaafuu maal godhuu qabna? Sabboonummaa fi eenyummaa Oromoo kana mallattoolee Oromoo Jawaar mallattoo Oromooti. Nobody can deny this. Wanni amma kana godhaniif nageenyi tasgabbiin biyya keessa uumameera kan jedhan kijiba. Aga Itaamaa Joor Shumin biyyattii du'arra ooluu hin danda'initti. Political assassination simmanyaa'u du'e namni gaafate tokko hin jiru. Du'e jedhamee hafe riippoortiin kenname hin jiru. Jeequmsi bakka biraatti biirokraasiin akka gaarii hojjetaatiin hin jiru. Kana ka uume maali? Rakkinni biyyattii maali jedhanii yoo gaafatan gaafsan akka roongititti fudhatan jecha. Haga waan san sirreeffatanitti lakki rakkinni biyyattii amma wanni isaan godhaa jiran የዜግነት ፖለቲካ jedhan siyaasa I don't know zeegaan kun kana maal akka illee beeku by the way sabni tokko yookiin Oromoon tokko nation uf keessatti nama tokko miti kan nationii ta'u namoota miliyoona lakkaa'amantu nationii ta'a. Akkaataa mirga namoota dhuunfaa itti eegu nationii santu qaba. Oromoo yoo fudhanne Oromoon akkaataa itti mirga dubartii eegutu jira. Akkaataa mirga oomishaa fi daldalaa fi namni nagaa waliin jiraachuu eegutu jira.
mirga bulchuuf wal jala buluu akkataatti kabajutu jira, mirga amantii akkatti kabaju jira. So kana namoota dhuunfaa kana neeshinii kanniintu qaba of keessa. By default nation yoo jette mirgi nama dhuunfaa achi keessa jira. Oromiyaa yoo jette Oromoon akkaataa itti wal bulchu duudhaa isaa, aadaa isaa, amantii isaa qaba. San keessa deebi'a. Isaan kana ol fuudhanii namni marti afaan Amaaraa dubbachuu qaba. Namni marti amantii Ortodoksii qabaachuu sarara jiraata. Namni marti an Itoophiyaa jechuu qaba. Kana nurra fe'uu barbaadanii jechuudha. Completing the thesis of Minilik. Waan Minilik kaleessa jalqabe seenaa revisionistii ta'anii inuyyuu uummata tun beenne malee janna waan jedhu. Uummanni Oromoo individually amma wanni kan ilaaluu dandeenyu capacityin namoota dhuunfaa ilaalamuu sarara jiraata. Who are those people? Namni lead godhaa jiru eenyu fa'a? Warruma kaleessa OPDO ture. OPDO namoota akkamii irraa akka hojjetaman hin beeknu. Dhaaba diinaati OPDO'n. Namoonni sabboontonni tokko tokko keessa turan. Adamee sabboonaan Oromoo ka EPP keessa jiru yookiin bilxiginnaa keessa jiru jiru. Warra jiran keessaa yaasanii jiranii jechuudha. Kuni rakkoon kuni hiikamuuf karaa dheeraan akka nu hafu, imalli guddaan akka nu hafu, bahiin guddaan akka nu hafu waan mul'isaati jechuudha. Ayyee Dr. Jamaal asumarratti si dhaaba sa'aatiin keenyas dhumachuutti jira. Egaa hordoftoota keenya marii keenya isaarraa gaggeessaa kan jirru Dr. Jamaalii fi Dr. Heenok wajjin isaan lameenuu USA irraa Annasuu Hasan Neezerlaand irraa. Egaa Dr. Jamaalii fi Dr. Heenok daqiiqaa takka yeroo hin caalle keessatti gara filannoo deemaarraa ammoo mootummaa akka argaarutti maannini filannoodhaan yaadaan moohee biyya bulchuudhaaf aangoo qabachuudhaaf qophiidhaa miti gara hokkaraatti kan nu dhiibaaranii ummanni Oromoo tuttuqqiidhaaf saaxilamee miiraan deemee biyya teenya qe'ee teenya Oromiyaa qe'ee jeequmsaa akka hin taane filannoon dhufu kun gaggeeffamuu qaba. Filannoon dhufu kana sagalee qofaan mooyatee sagalee qofaan rakkoo waggaa 150 keessa ture san keessaa bahuudhaaf maal godhuu qaba? Miira keessaa baanee osoma tuttuqqiin jiru osoma chaalenjiin hedduu jiru kana hunda keessa bu'ii kana hunda keessa dabaraniiti kan iddoo san gahuu kan qaban jetteerta Dr. Heenok ummata keenyarraa miiraan akka hin dhiibamne maaltu eegama? Daqiiqaa tokko yeroo hin caalle keessa lameenuu sana booda ni xumurra. Sa'aatiin dhumateera. Kana booda mootummaan kun rakkoo adda addaa kana caalaa dabalaa deemuu danda'a rakkoon. Kan nuyi har'a beennu caalaa chaalenjii guddaa dhufuu deema. Lola guddaa dhufuu deema. Wanta muummichi ministeeraa dheengadda paarlaamaa irratti dubbate yoo isinii galeera ta'e በጣም ፈታኝ የሆነ ጊዜ ላይ ደርሰናል ገና ከዚህ ይበልጣል ጀደ ኩን ፕሮፓጋንዳ ሚቲ ከነ ጫላት ኡፉት ርጅር ሶ የሮ ከሲ ከሰቲ ኡመኒ ፕላን ይሳለፈ ካውድ እንደው ትረጅር ፕላን ኤን ዲሰንሲ ኢምበርባች ሰለ ዲሰንሲ ጀቹን rule of the game kan nuti waligalle mootummaa wajjinis mormitoonnis uummannis filannoo kana bira ga'u filannoon kun game changerii dha jennee itti amanna. So filannoo kana bira ga'uudhaan osoo filannoon kun hin hatamin filannoo irratti hirmaachuu qofa miti. Filannoon kun akka inni hannarraa ooluuf qophii uummanniif jaarmoonni mormitootaaf mootummaan gochaa jiru maal? Yoo xinnaate observer yookaan taajjabdoota kuma 100 ol barbaachisa. Qophiidharra uummata qofa kakaasuu kaampeenii geggeessuu qofa miti. Logistically wanti qophiin jiru maal? Kana qopheessuu. So plan A uummatichaa ammammaatti filannoo kanaaf ruuliin barbaachisu yookaan principaliin barbaachisu decency naamusa barbaachisa. Tasgabba'uu barbaachisa. Lafa mootummaan uummata ajjeesaa jirutti uummanni ofirraa ittisuu danda'uun mirga. Akkasitti amana. So yoo decency kun hin ta'u yoo ta'e mootummaan kun guyyaadhaa guyyaatti hokkara kana babadhisaa deema yoo ta'e uummata kana tuffachaa deema yoo ta'e uummata kana dhuguma eenyummaa isaaniitti amanee uummata kana waliin mari'atee
naamusaaf tasgabbiidhaan filannootti hin deemu yoo ta'e maanni pilaaniin jiru pilaan biin jiru maali? Du'aadhuma miidhamaadhuma roorroon irra gaadhuma filannoo bira geenyaa bor hoggantoonni ABO hidhamuu danda'u hoggantoonni KFO mana hidhaatti geeffamuu danda'u mootummaan sun poolis paaworii qaba poolis paaworii jechuun humna aangoo meeshaa qaba so pilaanii maalii qabna sanaaf moo gana revolution 2.0 yookaan moo protest 2.0 tu ganaa ka'a moo opportunity kana akkan squandered kan hin taaneef yookaan akkan hin tamsaaneef hin harcaaneef evaporate akkan hin gooneef akkamittiin cimsinee qabuu dandeenya kana akka sabaatti akka uummataatti mariin gaggeeffamaa jiru waan jiru natti hin fakkaatu sadarkaa iliitiittis mariin gaggeeffamaa waan jiru natti hin fakkaatu sanarratti hojjetamuu qaba dheen yaada. Dr. Jamal daqiiqaa tokko yeroo hin caalletti. Ayyanas ulfaadhu ani filmaanni godhamuu qaba waan jedhu amanaa filmaanni kun ammoo yeroo jalqabaatiif uummanni Oromoo biyya maqaayyuu qajeelchee waamuu hin dandeenye fakkeenyaaf Itoophiyaa namni jedhu Itoophiyaa so humnaan biyya san keessatti guramnee teennee jira referendum ta'uu qaba Itoophiyummaa Oromummaa referendum ta'uu qaba akka inni ta'u itti amanaa Dr. Abiy yaada isaa ka gaafa Aksum deeme wanni filannoon yaachisuun qabu biyyoonni asmaraa deebi'ee jechuudha biyyoonni waggaa 20 oliif filmaatan godhin hedduu jira ammoo ilma mallasiiti filmaata irratti rakkoon hin jiru waan jedhan yaada isaa jijjiiratee waan amma godhaaru irraa dhaabatee gara gaariitti deemaa jiru seenaanillee seeraanillee itti gaafatamaa ta'a dhaabachuu qaba yaada sanirraa gara fedhii uummataatti deemuu qaba. Command posti wallaggaan irra jiru gujii irra jiru goran irra jiru kaseeraan ala ta'e san hatattamaan kaasuu qaba naannoo sanitti Tigraay bulchaa loltuu ofii poolisa ofii sirna ofii qabaattee bulchaa mooraaleen central government Finfinnee taa'ee wallaggatti waraanaan bulchu hin jiru humni naannoo san to'atu akka bulchu humni waraanaa achi fe'ame sun hatattamaan akka keessaa bahu networkiin cufameef karaan walqunnamtii cufame sun hundi hatattamaan akka banamu riippoortiin uummataaf akka kennamu maaltu akka achi dalagame miidhaan akkamii akka ga'e saksesiin akkamii akka argame uummataaf hatattamaan gabaasni dhiyaachuu qaba gara jaarmiyaalee keenyaatti yoo deebinu Oromoon wal dorgomuun qabu amma yerootti wal dorgomnu irraa miti ka jiru yeroo make or break critical bakka taate irra jirra waliin dhaabannee kaayoo takkaaf galma takkaaf walii hojjechuu qabna balbala cufannee warri jaarmayaa ta'an ekspertoota adda addaa finnee fuulduree Oromiyaa akka Dr. Henok jedhe isaan plan B isaan irratti hojjechuu qabna maaliif EPP wanni jedhamu kuni diina Oromooti maal jedhan la Oromoo ልማት እንጂ ማንነት አያስፈልገው kanaan deeman okay eenyummaan kenna misooma kenna yoo eenyummaa qaban ol misoomsina Oromoo tokko fi qabanii kaan ka achi qaban hin jiru loqodaaf gandaan ka addan qoodan kunillee sirna kalees Haile Sillaaseen Minilik fa dargeen fa itti fayyadamaa turan kunillee nurraa dhaabachuu qaba namoonni diaspora biyya keessa jiranillee waan kanarraa dhaabatanii tokkummaa Oromoo galii kenna salphina keessa baanetti akka maraa lammaffaan hundeef akka hojjetan jedha kanuma. Okay, Dr. Jamal USA irraa Dr. Henokis USA irraa hedduu galatooma ulfaadha Annasru Hasan Netherland irraa egaa hordoftoonni OMN sagantaa Gaddiisaa raabaa doorii turtii hangammaan waliin taasistaniif hedduu galatooma ulfaadha sagantaa OMN ittaan wajjin turtii gaarii isiniif hawwina nagatti hanga sagantaa ittaan wal agarruuf. Nagatti.